Tolee, har'aa keessummaa fidadhee dhufeera. Egaa keessummaan keenya waa'ee afaan Oromoo, waa'ee uummata Oromoo, aadaa Oromoo waan tokko tokko haasofna. Mee jalqabarratti maqaan kee eenyu? Biyyi kee eessadha? Lammii eessaadha? Nutti himi. Eshi galatoomii dinqoo Geneva jedhama biyya United States USA State California keessa jiraadha magaalaa kiyya Paradise jedhamti. Paradise, okay, California. State baay'ee bareedduudha. State baay'ee bareedduudha. Wantoota hunda ni jira. Wanta baay'ee qabdu. Tole, Itoophiyaa turte miti? Itoophiyaa waggaa meeqaaf turte? Yoom deemte? Yoom deebite? Waggaa lamaaf achi ture. Bara kuma lama kudha shan achi deeme. Waggaa lamaaf ture. Deebi'e. Oh, deebite tole. Maaliif deemtee turte? Magaala akkamiimmoo turte yeroo achi deemte? Tola otuu fayyaa hojjedhee ture. Fayyaa hawaasaa hojjedhee baradhee extensionii fayyaa wajjin hojjedhee hawaasa keessa deemee baradhee barsiisee akkas hojjedhee. Miilaan deemnee mana deemnee akkas jenne. Akkasumas barumsa keessa hojjedhee barattoota wajjin. Oh, barattootas waa'ee fayyaa barsiisaa turte? Baay'ee bareeda. Mee eessa turte yeroo achi turte? Magaala eessaa turte? Naannoo kam? Naannoo Arsii keessa naannoo Asallaa magaalaa kiyya Araaxaa Cufaa jedhamti. Araaxaa Cufaa? Magaala xiqqoodha? Xiqqoodha, baadiyyaadha. Oh, baadiyyaa. Nama meeqa? Nama 5,000, 6,000 akkam baay'inaan? 4,000 natti fakkaata. 4,000? Waaw, baay'ee magaala xiqqoo jechuudha. Magaalota biroo keessa deemteetta? Oromiyaa keessa yookiin Itoophiyaa keessa magaalota maal eessa deemte? Bakkoota baay'ee deeme. Naannoo Baalee, Shashamannee, Finfinnee, Adama, and then gara Nanakee deeme, garuu maqaan ishee na jalbatte. Gara naannaa Finfinnee dabarteem? You know, Chris and Laura? Naannoo Fiichee yookiin gara Amboo? Yeah, gara Amboo. Oh, gara Amboos deemteetta? Oh, baay'ee bareeda. Iddoo baay'ee deemteetta jechuudha. Baay'ee deeme. Baay'ee bareeda, baay'ee bareeda. Mee ama afaan Oromoo baay'ee gaariitti dubbatta. Mee afaan Oromoo kana akkamitti barte? Yoom barte? Yeroo hagamii sitti fudhate akka kana dubbachuuf? Yeah, so leenjii qabee ture, leenjii afaan Oromoo baradhee. Barsiisa qabee ture. Ati barsiisa kiyya. Ana barsiise tole. Kanaaf barsiisa dinqisiisaa naan qabee na barsiise. Kanaaf yeroo dhufee leenjii seenee guyyaa afaan Oromoo baradhee sa'aatii afur. Ji'a meeqaaf? Ji'a tokko, lama, sadii? Ji'a sadii. Ji'a sadii baradhee. Uumaan jedhu guyyaa shaakalee san booda leenjiin booda gara magaalaa seenee taa'ee hawaasa wajjin dubbadhe guyyaa shaakalee baradhee yoo jecha word jechoota yoo jechoota hin beeku dhageeffadhe jecha sana barreessee harka irra okay akkam qo'adhe maal jechuudha qo'attee okay akkasitiin barattee jechuudha
akkas yaa. Baay'ee bareeda. Mee afaan Oromoo barachuun hin ulfaatu? Baay'ee hin ulfaatu. Maaliif seete afaan kiyya Ingilizeenya or Englishidha. Kanaaf dubbisuuf reading, right? Dubbisuuf barreessuu. Dubbisuuf haasa'uuf qubee isaanii kan qubee Laatiinidha. Qubeen isaanii afaan Oromoof afaan Ingiliffa wal fakkaata. Akkas. Kanaaf yoo qo'adhe natti salphaadha. Mee namoota afaan Oromoo hin ulfaataa yeroo hin qabu yookiin immoo hin beeku afaan Oromoo jedhan gorsa qabda? Maal gorsita? Shaakali. Yaali. Shaakali sirriidha. Yaali. Yaalu. Maaliif mistake goota homaa miti. Rakkoon hin jiru. Garuu suuta mammaaksa afaan Oromoo tokko si hima. Mammaaksa afaan Oromoo tole. Suuta hanqaaquu miilaan deema. Maal jechuudha? Yoo guyyaa xiqqoo shaakalte barate qo'atte haasofte bakka hin barata. Waaw, gorsa baay'ee bareedaadha. Ammaa booda namoonni afaan Oromoo hin danda'u hin beeku yeroo hin qabu jettanii sababa dhiyeessuun hin jiru. Janeevaan barattee akkas dubbatti isinis dubbachuu, shaakaluu, qo'achuu qabdu jechuudha. Tole Janeeva. Akkasumas akka like assignmentii or homeworkii hojii mana. Akkas miti. Hojii mana miti. It's like akka na gammachiiste. So gammadanii barachuu. Yeah. So Fedhaan barbaadan. Nama kolfisiisa. In sodaadhee manaaman hin jedhin. Maaliif bakka rakkoon hin jiru. Kas. Baay'ee gaarii. Baay'ee sodaachuu hin barbaachisu. Namni natti kolfa jechuu hin barbaachisu. Barachuu, shaakaluu, ija jabaatanii hojjechuu. Baay'ee bareedaa. Mee gaaffii tatti aanutti seen. Yeroo achi turte nyaata akkamii nyaachaa turte? Sittiin ulfaanne jechuun hin rakkanne erga achi geesse. Ameerikaati bargarii, piizaa yookiin nyaata Ameerikaa nyaattee Itoophiyaa yeroo deemtu nyaata akkamii nyaachaa turte? Nyaata Itoophiyaa baay'ee natti tola. Bargarii, piizaa manaamin inni hawa garuu homaan jedhu. Nyaata Itoophiyaa baay'ee mi'aawa. Biddeena, waxii, tekkil goomen, hagavino, shiroo, baddeena bashiroo, baddeena shiroo wajjin. Omaa miti rakkoo hin qabu. Biddeena shirootti baay'ee bareedaa. Mee nyaata isa kam jaallatte tokkoffaa? Tokkoffaa baay'eenatti. Baay'eenatti jaallatte? Atikilti kuduraaf natti tola. Baay'ee bareeda. Foonii baay'een jaalladhu. Achi immoo rakasaadha miti kuduraaf fuduraan Itoophiyaatti rakasaadha. Baay'ee rakasa. Akkasumas isa freshidha. Eeyyee. Mee dhugaatii keessaa akkamii kan dhugaatii Itoophiyaa keessatti barte jira waan dhugdee? Tokkoffaa bunna. Tokkoffaa bunna baawwatat bunna aannan wajjin. Lammaffaa xajii miti. Damma. Daadhii. Daadhii xajii. Namooti tokko xajiis jedhu garuu Amaariffa inni tole. Daadhii okay. Araqee oo farsoo? Araqee baay'ee hin jaalladhu yeroo tokko yoo dhukkube. Garaan yoo xiqqoo hin dhuge. Qorichaaf. Miti? Namoonni baay'een akkas godhu. Farsoolee, it's okay. Jiddu galeessa. Dhandhama isaa akkamii? Hin ulfaata moo? Hin ulfaatu, homaan jedhu. Homaan jedhu. Homaan jedhu.
Baay'ee bareeda. Gaarii miti. Giddu galeessa. Yaa jiddu galeessa. Biiraa Biiraa, Habashaa, biiraa Goorgis. Habashaa, Goorgisii kana fa'a. Isa dhugaa turte. Baay'ee dhugee. Mee yeroo Itoophiyaa turte hiriyoota qabda turte akkamii namoota achitti barte? Hiriyaa kamii? Hiriyaa akkamii hin beeku jechuun tarii boyfriendii ta'uu danda'a yookiin immoo qabda turte? Jaalala qabee ture. Jaalallee qabda turte? Akkam ture? Hin ulfaatu? Baay'ee hin ulfaatu. Inni nama gaariidha. Baay'ee natti tola. Onnee kiyya. Mootii kiyya jechuudha. Mootii kee ture jechuudha. Garuu yoo mana kiyya seene quick, dafi, seni. Akka namni hin ilaalle barbaada. Hin sodaata, nama sodaata. Lakki compoundii keessa yookiin hawaasa keessa jaalala qabdii manaaman haasofanii dubbatanii namni hawaasa. Kanaaf bakka of eeggannaaf. Akkas. Okay, naa galeera. Namoota akkamii uummata wajjin jiraachaa turte yoo akkamii amalli isaanii walitti dhufeenya ati qabdu akkam ture natti ollaa qabda turte akkam tureen uummata Oromoo wajjin? Ollaa baay'ee qaba. Ollaa sadii qaba. Akkasumas maatii wajjin jiraadhee ture. Meesii Malaakuu ijoollee qabanii. Akkasumas bakka karaan deemee namni wajjin haasa'e amala namni Itoophiyaa baay'ee namatti tolan baay'ee nama gammachiisa. Maaliif nama koofsisuu si wajjin taphataa si wajjin nyaatanii si wajjin bakka haasofanii akkas. Baay'ee bareeda. Kottu seni taa'ii taphadhu akkas jedhanii. Mee yeroo achi turte wanti si rakkise yookiin wanti sitti ulfaate maal ture? Waggaa 2 yeroo achi jiraatte. Haala qilleensaa moo? Baay'ee hin ulfaatu. Hin ulfaatu? Baay'ee hin ulfaatu. Yeroo tokko what is it? Bira? No. Summer. Bona. Bonnee xiqqoo dafka. Dafqite. Dafqa si rakkise. Dafqa si rakkise. Xiqqoo. No, like, Kanaaf shaawarii fa'aa hin jiru ture jechuudha miti? Shaawarii xiqqoo dhufaata garuu homaan jedhu torban. Ulfaataadha. Itoophiyaatti ulfaataadha. Mee maal yaadda amma jechuun biyya sana keessaati otoo carraa argatte maal fiddee dhufuu barbaadda ture silaati? Kan as hin jirre achii kan fidachuu barbaaddu? Tokkoffaa buna Itoophiyaa buna aannan wajjin biddeena bayyanatum fuul hanqaaquu wajjin. Wow, baay'ee mi'aa. Aniyyuu. Avocado. Avocado. Malo. Akkasumas namoota Itoophiyaa asiin fiduu barbaada. Utuu fiddeen jaalladha. Amala isaanii fiduu barbaada. Amala isaanii baay'ee gaarii dhageessaniittu amala bareedaa qabdu jedhamtaniittu jabaadha. Maqaa afaan Oromoo qabda turte achitti moo Jeneevaa jedhanii si waamu? Al tokko maqaa namaa laatu namootni achi. Caaltu. Maqaan kee Caaltu ture? Jaallattee turte maqaa kee kana? Natti tole. Baay'ee bareeda. Hiika isaa beektaa Caaltu? Nan beeka. Eenyu sii kenne maqaa kana? Makiina keessa ture gara asalla deemee nama wajjin haasa'e maqaan kee Caaltuudha. Baay'ee bareeda. Cimtu. Dhugaadha. Caaltuudha. Ati Caaltuu cimtuudha. Jeneevaan cimtuudha.
Galatoomi. Egaa ani gaaffii koo xumureera dhumarratti ati waan gorsa dabarsuu barbaaddu yookiin kan ergaa qabdu yoo jiraate hiriyoota keef namoota beektu waan haasa'u yookiin jechuu barbaaddu yoo jiraate daqiiqaa 2 sii kenna. Galatoomi. Maal jechuu barbaada? Yoo carraa argatte gara Itoophiyaa deemuufi. Is that right? Deemuu barbaaddaa? Fidi or take it. Deemi. Deemuu barbaaddaa? Okay. Deemuun barbaada. Anillee deemuu barbaada garuu yoo nama bira carraa argatan deema. Oh, okay. Yoom deemuu barbaadda? Amma garuu koronaan jira rakkisaadha. Koronaan jira. Bara kana deemuu barbaadde ture garuu jijjiirra. Yeroo biraa deemta. Yeroo biraa deema. Garuu nan deema maaliif waa'ee Itoophiyaa baay'ee yaada. Hiriyoonni illee yaada. Sirriidha. Egaa gaaf tokko akka deebitee deemtu nan abdadha. Egaa yoon anis deeme achitti immoo wal argine. Naa himi. Fuulii sii bita yoo anis deeme atis wajjin deemne. Fuulii si affeera. Fuuliin si affeera. Tole egaa baay'ee galatoomi Jeneevaa gaaffiif deebii kanaafi. Barsiisaa galatoomaa. Homaa rakkoon hin jiru. Waan fedha kee ta'ee dhuftee akka kana namoota barachuu barbaadan yookiin immoo humna dhabaniin jajjabeessiteef muuxannoo jireenyaa kee waan nuu hirteef saba keenya immoo waan tajaajilteef hundumaaf iyyuu guddaa galatoomi siin jenna. Yeroo gaarii carraa gaarii maatii kee wajjiniitiin guddaa galatoomi. Galatoomaa. Tole galatoomi.